bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraan jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamana bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamana kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u Prezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan injifannoo bitootee 24 sabeeffachuun deeggarsa uummanni agarsiisee galateeffatanii jiru. Waggaa 7ffaa injifannoo bitootee 24 yeroo kabajnu deeggarsa hin raafamne uummanni keenya gatii qaalii itti baasee nuuf godhee tureef jiru yaadachaa daran galateeffachaa jechuun ergaa isaanii dabarsanii jiru. Guutuu ergaa isaanii kanatti qindeessinee jirra. Uummanni fi qabsaa'onni Oromoo gaafilee haqa-qabeessa kaasuun qabsoo baroota dheeraa fudhatee fi hadhaa'aa gaggeessanii jiru. Gaafileen uummata keenya akka waliigalaatti dhimmoo diinagdeen lafa eenyummaa dimokiraasii jalatti qooduu dandeenya. Gaafileen kunneen qabsoo hadhaa'aa gulantaa garaagaraa keessatti injifannoo siyaasaa itti gonfatamee jira. Injifannoon siyaasaa mirga ta'uun argamsiise kun guutumatti kan jiraatamu fuulii injoo hin turre. Qabsoon uummata keenya mirga siyaasaa jireenya guyyaa keessatti mul'anne irratti quucureen hafuu isaatiif sababoota hedduun kaasaan inni tokko wal hirmaata dhimma tarsiimoo gulantaa qabsoom itti aanu irratti turedha. Injifannoo siyaasaa gonfanne booda hiikaa fi calaqqeen sabboonummaa Oromoo haala qabatamaa irra jiruu fi gahiitii egeree keenya yaada keessa galchee kan murtaa'e osoo hin taane tarsiimoo qabsoo diddaa kaleessa hojiirra oolaa ture irratti rincicee kan hafedha. Kunis humna keenya gargar hiramee akka laafuu fi injifannoo gonfatamees afaaniin himamuu seeraan mirkanaa'uu fi heeraan beekamtii argachuu darbee akka hin jiraatamne godhee jira. Kanarraa ka'uun gaafii lafaa uummanni Oromoo guyyaa tokkoofillee qabsoo irraa hin laaffannetti rincicummaa qabsoon sabaan akka gara gulantaa itti aanutti hin ceene hudhee qabe kun maaliif fala dhabe jedhu kaasuun murteessaadha. Deebiin gaafii kanaan hoggansi tarsiimaa qabsoo sabaaf gulantaa itti aanu akeeke gaggeessu dhabuu kan jedhudha. Rincicni injifannoo sabaan kholaase kun gitiintara dheeraa booda bitootes 24 bara 2010 hoggansa jijjiiramaa gara fuulduraatti fiduun hiikkate. Rincicummaan tureen humna ummataa filannoo haqa-qabeessaa fi karaa nagaan deebii argatee jira. Humni gaafii ummataa kun seenaa biyyattii keessatti yeroo duraatiif humna jijjiiramaa karaa nagaa seera qabeessaa fi ittiin bulmaata paartii eegeen akka filatamu bakka bu'oota ummataatiin akka ragga'u godhee jira. Guyyaan kun looreetii nagaa addunyaa muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed gara fuulduraatti fiduun maraammartoo kufaatii qabsoo uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa gama hoggansaatiin mudatee tureef deebii kennee jira. Muummeen keenya gaafilee ijoo uummattoota kanneeniin akka mirga dhugaa misooma hawaas diinagdeen ijaarsa dhaabbilee fi sirna akkasumas tasgabbii siyaasaa bu'uurarraa hubachuu qofa osoo hin taane imala jijjiiramaa ariifataa keessa galchuun yaada irraa gara sochii qabatamaatti kan galchanidha. Kana malees gaggeessaa tarsiimaa qabsoo saba keenya bitaa fi mirga yaa'aa ture kallattii qabsiisuun gulantaa qabsoo itti aanu akeekanidha. Muummeen ministeeraa keenya aadaa siyaasaa ol qoodiinsaa shiraa fi wal ajjechaa biyya kanatti lafa qabatee tureen aadaa siyaasaa gochaa fi yaadatti jijjiiruuf qabatamaan sochaanii jiru. Kanaanis gaafilee uummattoota biyya keenyaa qofa osoo hin taane hawwiilee garaagaraa sabootaa fi sablammoota Itoophiyaa wal faalleessuu danda'an falaasama ida'amuutiin wal simsiisuun milkaa'inoota hunda galeessa hedduu beekamtii idil-addunyaa argatanis dhugoomsanii jiru. Muummeen ministeeraa keenya gaggeessaa dubbisan xiinxalan barreessanii fi raawwachiisanidha. Gaggeessaa rakkoo gara carraa jijjiiran dilbii hin mul'anne arganii fi misoomsan lolanii lolchiisanii fi injifatan baroota dhufan hedduu akeekan akkasumas sabaa fi biyyattii bira taranii haala idil-addunyaa hubatanidha. Walumaa galatti mirgoonni siyaasaa uummanni keenya gama diinagdeen lafa eenyummaa fi dimokiraasiin gonfatee guutumatti akka jiraataman qabsoon itti aanu sabboonummaa gochaa galmoota horatee beekumsa humna diinagdee fi ijaarsa sirna cimaa dhugoomsuu irratti xiyyeeffatu akka ta'u gochuu danda'anii jiru. Mootummaan jijjiiramaa naannoo keenyas yaadamoota muummee keenyatti masakamuun
toorawwan xiyyeeffannoo shan diinagdee damdaneessa ijaaruu fi galmoota sadan milkeessuuf gargaaran adda baasee socho'aa turee jira. Isaanis qonna, industirii, maanifaaktcharingii, turizimii, barnoota, saayinsii fi teekinooloojii akkasumas albuudadha. Dabalataanis tarkaanfileen addaa raawwii idilee toorawwan kanneeniif ariitii dabalan bocuu akkasumas sagantaaleen utuban ta'an baasuun sagantaalee utubaa ta'an baasuun hojjechaa turee jira. Mootummaan jijjiiramaa naannoo keenyaas yaadama kanaan masakamuun galmoo sadanuu milkaa'inaan raawwachuu irratti argama. Tattaaffii kallattii imaammata tarsiimoo inisheetiivii fi sagantaalee qaaman milkeessuuf taasifameen galmoon sadanuu lafa qabachuu jalqabanii jiru. Gama galma diinagdee cimaa ijaaruutiin dilbii roga hundaan jiru sakatta'uu fi qindeessuun hojii qabatamaan raawwatamee jira. Jijjiiramni haguugamuu hin dandeenye keessummaa gama inisheetiivii dhugoomaa jira. Kallattii imaammata tarsiimoo inisheetiivootaa fi sagantaalee adda addaa magaalaa fi baadiyyaatiin galmoota wabii nyaataa mirkaneessuun carraa hojii uumuu alergii guddisuu fi alaa kan galan hambisuun ogummaa dagaagsuun intarpiraanshiippii misoomsuu fi tajaajila dijitaaleessuun bu'uura qabsiisuun danda'amee jira. Walumaa galatti dandeettii galii maddisiisuu diinagdee keenya dabalee jira. Hawaasni keenya akka hojjetu, qusatu, liqeeffatuu fi invest godhu haalli mijachuu isaatiin qabeenya horachaa jira. Oomishti waliigalaa fi diinagdeen naannoo keenyaa dabalee jira. Galmoo dorgommummaa fi ammayyummaa dhugoomsuu irratti hojiileen bal'aan raawwatamanii jiru. Barnoota, turizimii, diinagdee dijitaalaa, dorgommummaa dhaabbilee irratti jijjiiramni galmaa'aa jira. Hojii galmoota magaalotaa irratti raawwatamaa turan cinatti imaammata magaaloomsuun haaraa namarra xiyyeeffatee bocuun gama tokkoon jijjiirama amalaa fi ilaalchaa gama biraatiin fooyya'insa jiruu fi jireenya uummata keenyaa magaalaa irratti xiyyeeffannoo addaatiin hojjechuu jalqabee jira. Galma sirna cimaa ijaaruutiin walqabatee hojiilee babal'aan raawwatamaa jiru. Mootummaan jijjiiramaa naannoo keenya yaadamoota aadaa fi duudhaa uummataa irraa ka'uun sirnoomsuudhaan dhaabbilee humna jijjiiramaa ta'an horachuu irratti argama. Dhaabbileen kunneen hirmaannaa uummataa gama hundaan jiru dabaluun misooma waloo naannichaa onnachiisuu danda'anii jiru. Adoolessa bara 2016 irraa jalqabuun ammoo caasaa mootummaa ammaan dura sadarkaa aanaatti rarra'ee ture gara gandaa araddaatti gadi buusuun rakkoo tajaajila siyoominaa fi dhaqqabummaa furuu akkasumas hirmaachisummaa hawaasa bal'aa mirkaneessuu fi tarkaanfii olaanaa fudhatee jira. Bu'uuruma kanaan ganda ka'umsaa fi geettii wal hundaa gochuun hojjechuu irratti argama. Walumaa galatti hooggansi jijjiiramaa galmoota qabsoo sabaa lafa qabsiisaa kan jiru yoo ta'u muraasni isaanis beekamtii idil addunyaa argachuu irratti argamu. Gama birootiin adeemsi jijjiiramaa kun gufuu tokko malee kan as ga'e hin turre. Diinonni qabsoo uummata keenyaa keessaa fi alaa har'aas hooggansaa fi mootummaa jijjiiramaa deebii gaafii baroota dheeraa ta'an nyaachuun imala jijjiiramichaa xobbetti hambisuuf qindoomina yaalii bal'aa godhaa jiru. Har'aas Oromoo qabatanii Oromoo diiguudhaaf carraaqqii bal'aa taasisuu irratti argamu. Haa ta'u malee sababa uummanni fi hooggansi jijjiiramaa keenya iddoo kaleessa hin jirreef milkaa'uu hin dandeenye. Waggaa 7ffaa injifannoo bitooteessa 24 yoo kabajnu deeggarsi hin raafamne uummanni keenya gatii qaalii itti baasee nuuf taasisaa turee fi jiru yaadachaa fi daran galateeffachaa jijjiiramni kun akka dhugoomu akka itti fufu akkasumas imaammatoonni tarsiimoolee fi inisheetiivoonni bocaman akka hojiitti hiikaman jalqabaa hanga ammaatti utubaa keessatti gaheen uummata keenyaa maalumaanuu kan bakka hin buunedha. Milkaa'ina argamaa jiruuf galanni hundi kan uummata kabajamaa kanaati. Uummanni keenya hooggansaa fi mootummaa jijjiiramaa waliin kan dhaabbachaa jiru rakkoon waan hin jirreef miti. Har'aas tuulaa rakkoolee hedduu gangalatanii as ga'anii fi hanqinoota keenya irraa maddan keessa jira. Rakkoon nageenyaa garaagarummaa gulantaa qabsoo itti aanu irratti uumameen dhufu guutumatti furuun uummata keenya dararaa hidhattootaa jalaa hin baafne. Injifannoowwan siyaasaa gonfanne misooma diinagdee utubne jireenya guyyaa isaa jijjiiruuf ni eegalle malee guutumatti hin ceesisne. Uummanni keenya hiyyummaa fi boodatti hafummaa hamaa keessaa hin baafne. Ce'umsa hawaas diinagdee isaa jalqabnee jirra. Galmi dhaloota barnoota barachaa madaaluu keessumaa saayinsii teekinooloojii fuulduratti tarkaanfataa uumuun kaawwanni waggoota muraasatti bu'aa kan fidu miti. Hundaa ol ammoo sirna cimaa hundee isaa eenyummaa uummataa keessatti gadi fageeffate hin ijaarre. Garuu deeggarsa uummata keenyaan ammaas nu biraa hin hafne. Lafa kun hin jirretti deeggarsi uummanni keenya hooggansaa fi mootummaa jijjiiramaa keenyaaf taasisu akkamitti itti fufuu gaafii jedhu deebisuun barbaachisaadha. Tokkoffaa uummanni keenya hireen kun akka salphatti kan hin dhufne ta'u ni hubata. Itti wareegamee jira. Akkasumas takkaa harkaa baanaan deebisii argachuuf rakkisaa ta'u daran ni hubata. Ammas wareegama olaanaadhaan tikfataa jira. Lammaffaa galmoonni imala badhaadhinaa adeemaa jiran gama tokkoon waggoota muraasa keessatti kan hin milkoofne gama birootiin jalqabbiin isaanii abdii kan namatti horu ta'uu hubatee jira. Uummanni keenya iddoo kaleessaa hin jiru kan jennu kanarraa kaaneeti. Hiriirri deeggarsaa Oromeetti godhame kunis isuma kana kan ragaa bahudha. Hangaftoonni yookaan humnoonni siyaasaa Oromoolleen wal hubachuu qaba. Injifannoo bitootes 24 kubbaa gara miila
miila keenyaa deebisee jira. Sarannaa rakkoolee keessa jirruu fi aramaan booda nuqunnamu malaniif qaamaalaa hoomachuu hin dandeenyu. Carraan qabnu wal dhabdeen garaagarummaa laallee siyaasaa imaammata yookaan tarsiimoo raawwii irraa maddu marii fi marabbaan furreen gulantaa qabsoo gaaffilee uummata keenyaa har'a jiran irratti walii galuudha. Carraan qabnu gulantaa qabsoo gochaatiin sochoon birmadummaa imaammataa fi tarsiimoo argameetti dhimma ba'uun imala jijjiiramaa keenya lafa qabsiisu injifannoo siyaasaa gonfanne jiruu guyyaa uummata keessaatti akka ifu dandeessuun hiree argame tikfachuudha. Gulantaan sabboonummaan gochaa kun misooma diinagdee jabaa dhaloo dorgomaa fi sirna cimaa walumaa galatti badhaadhina hunda galees jalqabame milkeessuun kan ifa ta'u cimsee hubachiisuun barbaada. Jijjiirama kana milkeessuu keessatti uummanni keenya gahee eenyummaanuu bakka hin bu'amne baatee jira. Galmoo jijjiiramaa kanneen milkeessuu keessatti deeggarsi uummata keenyaa dhimma ijoodha. Hoggansi jijjiiramaas deeggarsa obsaa fi abdii uummata isaa kana galmoota badhaadhinaa qabaman milkeessuun ulfeessuuf waadaa isaa kana haaromsu ta'uun mirkaneessa. Hiriira deeggarsaa guyyaa kaleessaa guutummaa naannoo keenyaatti adeemsifamee fi maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaan galatoomaa jechuun barbaada. Dhumarrattis yeroo dhuftuus haaromsa aadaa Oromoo hojiitti galeen masakamnee eenyummaa keenya deebisnee aadaa hojii keenya jijjiirree ogummaa horannee tokkummaa keenya cimsinee galmoota qabsoo keenya irratti gamtaan akka hiriirru imaanaa jechuun barbaada.